edda koriidaraan magaalli kun ijaarame yookiin immoo koriidaraan hojjetame asitti daandiin akkuma argitan kana daandiin abbaa lama ta'ee cinaa bal'atee kan jiruu fi akkasumas ijaarsi gamoowwanillee koriidara asitti irraa siqamee kan ijaaramee fi Amboo kaleessa daandii ishii tokko garaa ishii tokko kan jedhan har'a daandii ishii karaa baay'ee babal'atee kan argamee fi akkasumas immoo jireenyi hawaasa keenyaa kaleessa balaa daandii irratti tiraafikaan uumamu keessa har'a kan lukaan deeman qobaatti ba'ee akkasumas kan konkolaataan irra deemu asfaaltiin babal'atee waan ijaarameef nagaadhaan uummanni ba'ee kan galu ta'uu isaati. Bakki amma uummanni itti argamu kun barataan itti argamu jiraataan itti argamu kuni bakka kaleessa balfa garaagaraatiin gataan garaagaraa irratti gatamaa ture har'a qulqullinni isaa karaa baay'ee namatti toluu fi bashannanaaf illee namni galgalas ta'e ganamas ta'e saatii barbaade bahee itti bashannanaa jira haara galfiin jira qilleensa bareedaa jira qilleensi Amboo kaleessas bareeda kan har'a ammoo addatti baay'ee karaa namatti toluu fi keessattuu uummanni Amboo kan galateeffachuu hin daganne yaadama muummicha keenya ministeeraa Dr. Abiy Ahmed fi mootummaa keenya naannoo Oromiyaa pirezidaantii naannoo keenya Shimallis Abdiisaa hedduu uummanni galateeffachaa jirra galateeffannes jirra gara fuulduraattis immoo misoomni Amboo hin eegalee hin xumurre jechaadha. Ni eegalle malee hin xumurre waan eegalle kana immoo qabsoo uummata keenyaatiin cina dhaabbannee misooma amma arganne kana of harkaa baasuun barbaannu jechaadha. Dargaggeessa jechuun utubaa biyya kanaadha waan ta'eef misooma keessatti immoo dargaggeessi gahee olaanaa qaba waan ta'eef misoomni kun immoo akka hin gufanneef gumaachi dargaggeessi godhu immoo isa olaanaadha jechuudha. Kanaaf biyyi kunis kan qabu dargaggeessa dargaggeessi kunis immoo kan qabu biyya kanaadha waan ta'eef kana waltumsinee misooma kanaa fi nageenya magaalaa keenya eeggachuu kan danda'u dargaggeessa waan ta'eef kana keessatti gahee keenya bahannee akka dhuunfaatti gahee tokko gaheen baachuu danda'u bahadhee dargaggoota nu cina jiraniif illee dargaggoota boru misooma misoomsuu danda'aniif illee hubannoo kana kennuun gahee dargaggootaa keessaa isa tokkodha jechuudha.